yaa ashima akkam jirtu nagaaf jaalalli waaqayyoo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube channel Boonsaa Addisuu Guuteetii. YouTube channel kanaan odeeffannoowwan wayitaawaa sagalee waaqayyoo fi viidiyoowwan jireenya fuula keenyaa barsiisan garaagaraa isiniif qabannee dhiyaannaa. Amma oduu amma nu ga'ee qabnaa. Oduun kunis waldaa kiristiyaanaa caccabsanii saamanii jedha. Oromiyaa naannoo Aqaaqii iddoo dhaabbata baaburaa jedhamutti mootummaan naannoo Oromiyaa waldaa Makaana Yesuusii fi waldaa Ortodoksiidhaaf iddoo ijaarsaatti waaqeffatan kenneefii ture. Bulaan amantii Ortodoksii hordofan garuu naannoo keenyatti waaqeffatan jechuudhaan waldaa naannoo sanatti dhagaa guuruu jalqaban. Kanaan hin dhaabbanne dargaggoonni 500 ol ta'an gara magaalaa Aqaaqii seenanii waldaa Makaana Yesuusiitti uummata jilbeenfatee utoo kadhachaa jiranii dhagaa irratti guuran. Dargaggoonni kun balbala caccabsanii itti ol seenanii reebicha jalqabanii. Dargaggeessi danda'u fiigee jalaa ba'ee haadholii fi ijoollonni baay'een garuu miidhamaniiru. Kaan isaanii amma mana yaalaa jiru. Itti fufanis akkuma isin suuraa irratti argitan kana teessoo hundumaa caccabsanii iddoo aarsaa diigan. Meeshaa muuziqaa fi sagalee guddistuu hundumaas utuu biyyi ilaaluu guurratanii konkolaataa irratti fe'atanii saamanii deeman. Amma kun ta'uu kana qaamni nageenyaas ta'ee namni lakki dhiisaa jedheen hin jiru. Wantichi itti karoorfatamee yookaan kaayyeeffatamee raawwatee fakkaata. Oduu amma dhiyeenyatti nu qaqqabeen lubbuun nama tokkoo kan waldaa warra Ortodoksii keessaa dargaggeessa kan tokko ta'ee darbee jira jedhamaa jira. Dargaggoonni akkas godhan kun kaayyoo biraa yoo qabaatan malee gochaan isaanii kun amantii Ortodoksii bakka bu'uu hin danda'u. Kanaaf dhugumaa biyya kana keessa yoo seerri jiraate warri kun seeratti dhiyaatanii gaafatamuu qabu. Hin taane taanaan garuu wanti kun babal'atee waan guddaa uumuu danda'a. Kanas haa ta'uu sanas garuu waldaan kun inumaa ijaaramtii ittuma fufanii ni waaqeffatu. Tuttuqaa karaa keenyaa kana yoo dhiisan isaaniif gaarii ta'a. Gochaa waldaa Makaana Yesuus Aqaaqii Basaqaa irratti godhame kana jabeessinee ni mormina. Oduu baay'ee nama gaddisiisuun mootummaan amma irraa kaasee tarkaanfii barbaachisuu hin fudhatu taanaan kun rakkoo guddaa fida. Har'a ganama naannoo sa'aatii 4 irratti haleellaan waldaa Makaana Yesuus Aqaaqii Basaqaa jedhamu irratti qaqqabee jira. Sababi taateen kun immoo naannoo Oromiyaa dhaabbata amantii Ortodoksii fi Pirotestaantiif bakka waldaa itti ijaarratan isaaniif kennee ture. Haa ta'u malee hordoftoonni amantaa Ortodoksii bakki warra Pirotestaantiif kenname kun bakka dhiyoo irra waan ta'eef kun lola kaasaa jechuun lakkoofsaan dargaggoonni 500 ol ta'an waldaa kiristaanaa Makaana Yesuusii Aqaaqii Basaqaa jedhamu kana seenuun amantoota jilbeenfatanii kadhataa jiran irratti dhagaa darbachuu eegalan. Haadholii fi ijoollee dabalatee amantoota achi jiran irratti reebichaa fi miidhama guddaa geessisaniiru. Akkuma suuraa irratti agartan taa'umsaa fi meeshaa isaa itti fayyadaman caccabsuun faayidaan ala godhaniiru. Meeshaawwan elektirooniksii hafe immoo saamuudhaan fudhatanii deemaniiru. Haga ammaatti namoonni 4 miidhamuudhaan hospitaala Xirunesh Beejingitti yaalamaa jiru. Nagaa eegsistoonni tokko illee isaaniif dirmachuu hin dandeenye. Kun baay'ee wanta nama gaddisiisudha. Lubii waldaa sanaas naannoo sana kan jiru qaama seeraa deemuudhaan yookaan qaama seeraa qajeelcha poolisii deemuudhaan jilbeenfatanii maaloo ijoollee harmoolii fi namoota keenya nu jalaa fixaa jiru jechuun yoo iyyatan seeraan ala nama kana ifachuudhaan gibbii keessaatii qaamni poolisii naannoo sanaa baasuu danda'ee jira. Yoo yaa ashima akkam jirtu nagaaf jaalalli waaqayyoo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube channel Boonsaa Addisuu Guuteetii. YouTube channel kanaan odeeffannoowwan wayitaawaa sagalee waaqayyoo fi viidiyoowwan jireenya fuula keenyaa barsiisan garaagaraa isiniif qabannee dhiyaannaa. Amma oduu amma nu ga'ee qabnaa. Oduun kunis waldaa kiristiyaanaa caccabsanii saamanii jedha.
Oromiyaa naannoo Aqaaqii iddoo dhaabbata baaburaa jedhamutti mootummaan naannoo Oromiyaa waldaa Makaana Yesuusii fi waldaa Ortodoksiidhaaf iddoo ijaarsaatti waaqeffatan kenneefii ture. Bulaan amantii Ortodoksii hordofan garuu naannoo keenyatti waaqeffatan jechuudhaan waldaa naannoo sanatti dhagaa guuruu jalqaban. Kanaan hin dhaabbanne dargaggoonni 500 ol ta'an gara magaalaa Aqaaqii seenanii waldaa Makaana Yesuusiitti uummata jilbeenfatee utoo kadhachaa jiranii dhagaa irratti guuran. Dargaggoonni kun balbala caccabsanii itti ol seenanii reebicha jalqabanii. Dargaggeessi danda'u fiigee jalaa ba'ee haadholii fi ijoollonni baay'een garuu miidhamaniiru. Kaan isaanii amma mana yaalaa jiru. Itti fufanis akkuma isin suuraa irratti argitan kana teessoo hundumaa caccabsanii iddoo aarsaa diigan. Meeshaa muuziqaa fi sagalee guddistuu hundumaas utuu biyyi ilaaluu gorratanii konkolaataa irratti fe'atanii saamanii deeman. Amma kun ta'uu kana qaamni nageenyaas ta'ee namni lakki dhiisaa jedheen hin jiru. Wantichi itti karoorfatamee yookaan kaayyeeffatamee raawwatee fakkaata. Oduu amma dhiyeenyatti nu qaqqabeen lubbuun nama tokkoo kan waldaa warra Ortodoksii keessaa dargaggeessa kan tokko ta'ee darbee jira jedhamaa jira. Dargaggoonni akkas godhan kun kaayyoo biraa yoo qabaatan malee gochaan isaanii kun amantii Ortodoksii bakka bu'uu hin danda'u. Kanaaf dhugumaa biyya kana keessa yoo seerri jiraate warri kun seeratti dhiyaatanii gaafatamuu qabu. Hin taane taanaan garuu wanti kun babal'atee waan guddaa uumuu danda'a. Kanas haa ta'uu sanas garuu waldaan kun inumaa ijaaramtii ittuma fufanii ni waaqeffatu. Tuttuqaa karaa keenyaa kana yoo dhiisan isaaniif gaarii ta'a. Gochaa waldaa Makaana Yesuus Aqaaqii Basaqaa irratti godhame kana jabeessinee ni mormina. Oduu baay'ee nama gaddisiisuun mootummaan amma irraa kaasee tarkaanfii barbaachisuu hin fudhatu taanaan kun rakkoo guddaa fida. Har'a ganama naannoo sa'aatii 4 irratti haleellaan waldaa Makaana Yesuus Aqaaqii Basaqaa jedhamu irratti qaqqabee jira. Sababi taateen kun immoo naannoo Oromiyaa dhaabbata amantii Ortodoksii fi Pirotestaantiif bakka waldaa itti ijaarratan isaaniif kennee ture. Haa ta'u malee hordoftoonni amantaa Ortodoksii bakki warra Pirotestaantiif kenname kun bakka dhiyoo irra waan ta'eef kun lola kaasaa jechuun lakkoofsaan dargaggoonni 500 ol ta'an waldaa Kiristaanaa Makaana Yesuusii Aqaaqii Basaqaa jedhamu kana seenuun amantoota jilbeenfatanii kadhataa jiran irratti dhagaa darbachuu eegalan. Haadholii fi ijoollee dabalatee amantoota achi jiran irratti reebichaa fi miidhama guddaa geessisaniiru. Akkuma suuraa irratti agartan taa'umsaa fi meeshaa isaa itti fayyadaman caccabsuun faayidaan ala godhaniiru. Meeshaawwan elektirooniksii hafe immoo saamuudhaan fudhatanii deemaniiru. Haga ammaatti namoonni 4 miidhamuudhaan hospitaala Xirunesh Beejingitti yaalamaa jiru. Nagaa eegsistoonni tokko illee isaaniif dirmachuu hin dandeenye. Kun baay'ee wanta nama gaddisiisudha. Lubii waldaa sanaas naannoo sana kan jiru qaama seeraa deemuudhaan yookaan qaama seeraa qajeelcha poolisii deemuudhaan jilbeenfatanii maaloo ijoollee harmoolii fi namoota keenya nu jalaa fixaa jiru jechuun yoo iyyatan seeraan ala nama kana ifachuudhaan gibbii keessaatii qaamni poolisii naannoo sanaa baasuu danda'ee jira. Yoo yaashamaa akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuu hin dagatinaa. Viidiyoowwan haaraa isin akka qaqqabaniif mallattoo bilbilaa kanaa banaa gochuu hin dagatinaa. Hojjeta maal barbaacha iddoo kana dhuftee maal rakkattee maaliif teessaa galaana bukkee dhukkubaan qabameen baraneera iddoo kana dhufuun koo tureera fiidhaan qabu kan na gargaaru dandeessaa gooftaa namaaru dhukkubaan qabamtee baraneera iddoo kana dhufuu kee argeera kaya deemii seera kee fudhamma fayyitetta.
meeqaa inni daakoo hiiku maal hojjetta maal barbaacha iddoo kana dhufte maal rakkatte maaliif teessaa galaana bukkee dhukkubaan qabameen bara dheeraa iddoo kana dhufuun koo tureera fiidhaan qabu kan na gargaaru dandeessaa gooftaa namaaru dhukkubaan qabamtee bara dheeraa iddoo kana dhufuu kee argeera fayyademi seera kee fudhamma fayyitetta narraa tureera anis fayyinaaf abdii guutadheera bara dheeraa rakkachaan ture gooftaa Yesuus kunoo na fure maal hojjetta maal barbaacha iddoo kana dhufte maal rakkatte maaliif teessaa galaana bukkee dhukkubaan qabameen bara dheeraa iddoo kana dhufuun koo tureera fiidhaan qabu kan na gargaaru dandeessaa gooftaa namaaru dhukkubaan qabamtee bara dheeraa iddoo kana dhufuu kee argeera fayyademi seera kee fudhamma fayyitetta namoonni waaqaa dhufanii galaanicha yemmuu raasanii ana dura keessa kan bu'anii fayyanii baa'uun baay'eessanii kanaafoo ufira tokko dhabe gooftaa Yesuus dhufee ol na qabe maal hojjetta